Shurtaanis kun asuma jirti jechuudha. Akkasii uummata keenya gaarii wayii mana du'aatti ni fuudhamu. Illee singalla maala baasa dhiiga keenya nama naaf falmu dhabusi nama wanna naa jedhu dhabusi. Yoo hidhaas kan ta'eef rakkoodha. Namni miidha haala kanaan miidhameeti taa'u yoon deeme baay'ee hammaataadha waan ta'eef deemneera bakka deemeera ishee bakka jedhan hangeessuu deemaaran. Baara deemta achitti dhuftanii barbaaddattu barbaaddan jette. Maal godhu deemta kun waan deemeera kun shuru makiinaa shurtaatiin hin jira. Ayyaa jee kalaas. Ayyaa. Akkas uummata keenya deemneera bakka. Ani wanti na ajaa'ibu kan godhiidha. Dadhabinuma uummata keenyaa kanatu baay'ee nama gaddisiisa. Kan godhiisa. Karaarra taa'u nan jiraadhaa. Toon jabala keessatti. Hagam dadhabina qabna. Maali eessa osoo waliif falmine isa jedhudha. Osoo wal bira dhaabanne maali isa jedhudha. Yaa uummata keenya mana hidhaa buusuuf deemanii waan baaftanitti na baasaa. Sinii gale waan baaftanitti na baasaa. Akkas isinii jedha. Waa baay'ee dubbachuu danda'u. Jala wal koi single jame. Debi ulu goto ya ke olgas. Oye, mube. Salam alaikum. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Manta desi. Mana ida de mana kuno? Ya, cuma lu fanesi fuda ni muakam. Ya, Rabbiin koo sittaanu. Yaani biyya galtaadha moo yaani sitti dubbatamu hin dubbu. Kana sanaan hin jiru bibi. Dhiyoo taallee nu bakka. Deebaansaa gochi ture bare ta'uu qaba waanuma ta'uu qabu. Hin ture kaa. Dadhabina uummata keenya waan ta'eef. Wallaahi hin beeku Rabbiin koo sittaanu gamaa maal goonaa ishee. Akkuma qabaatti bas yaani dhufanii inuma seenanii dhufaneetuma bakkuma jijjiiru. Habibi, tu drama nama deh, you naman ni. Drama nama deh, you naman. Orang kau mati kan ada budan, orang kau makan ada budan ni bal. Kabar jana. Nama yung kabar ni bal. Nah tu ni. Kabar jana wallop si jenuma kabeti, mana nama beram. Umada kenya kabeti. Dono tu wall kabar jene nam nenu kabar jana. Kalau manu tu wallop si jaga ante, kabar jana jana rani kamu del kamami. Lawan yang makan semua dekat kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maal mana maal taate mujansi hin jire akkamitti si fuudha dhiqoyi. Manuma hidhaati manuma kemaatti dhufanii naara faayiruu ka'ee bakka deemtaa fudhuu jata deerta mana hidhaa deemta naan jedhan. Akkasitti deemaa jirra kunoo.
Wayyo maal lama nan siin jedhe waamee qaba kaataamee qosoo eenyuun jedhe Beeku basmaan godhi amma danda'ame tokkotti amma ijoollee namni ta'e sitti dhiyaatutti basmaa gochuu yaaliin godhiniiti amma si danda'ame. Basmaan godhinii didi amma ijoolleen si bira ga'anutti yoo dhufanii ijoolleen si baasan yoo faana bifa biraatiin. Koo'ee sauyya'uun annaa dallabdee adda kana. Ijoolleen yoo danda'an akka jarri si baasanii haa godhanuun si jalabtee basmaan godhe. Amma mana Sa'iid sana keessaa osoo hin baafamine sochii keessatti rakkatu na baasaa osoo jedhu adda garuu deebisanii qabanii mukas geessuun hedduu wallahi nama gaddisiisa osoo namni keenya jiru. Yoo dandeettiitti qabaatan achi tirftanii yaasa'u dandeettii qabaatan. Kamaalitti dawwalteettaa? Shee Kamaalitti. Yalla. Mube ishee Najibitti dawwale moo dawwalu anasi? Isaani? Kamaalitti si dawwalu? Mube Kamaalitti si dawwalu? No, Kamalee mete jala. Wallahi osoo ishee Najibi amma tokko namni fayyadu danda'u sila. Danda'ame. Meera meera fanya dhufanu meera achita dhufanu dhumaani sila biyya galuun oolamu jira. Ati didi bakka basmaan godhanii amma waan feete taatutti didi wantu. Intina qabda waan makiinaa yoo meelaan gadi buutu moo akkamiyyuu qabda? Wama qabdaa fi waan ittiin buutee makiinaa keessaa yoo eenyu jettu. Abboodii isaa Ayya. Maaluma sii goonaree nama maaluma goonaree mubeessiin jedhe mee maal sii goone maala iddootti himame rakkoon qabu sila namni hanga tokko waan tokko mijeeffata ture amma garuu kooyi abdii Oromoo dhufe tarii mee abdii ol galchee abdii bagana gaanitti alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal narrifatte amma mareeffatu seene makiinaa shoortaa miti kan keessa jiru mubeen kun. Makiinaa shoortaa siin jedhe maan isa rifatte bari walitti seeneen siin jedha nama waan godhamu mee dubbadduuti. Hin qabammo janatitti kenne subhaanallah ummata gara jabeenya. Mustafa baatatti lagannati iddoo waliin sirbee jennee irraa amma bakka. Warruma mana yaalaatu doktorat baasetti si kennee. Doktora bakka lana dhumateera gadi bahee jedhanii uffata keenya walitti qabadhu gadi bahee deemi bakka nama deetan gadi. Yeroo gadi amalan godhe dirqamaan taa'uun hin jiru gaafa guyyu dirqamaan taa'e nan ta'a akkanan taa'an hin jiru amalan godha. Namatti maan dawwalatini jara Kamaal fa'i. Hin farramini uummanni keenya wanti ni naddeemu wanti biraa tokko hin jiru uummanni keenya wanti ni sitti himu asmaan godhi. Akkanan godhini malee gosa tokko waa tokko furuu hin danda'u furmaata wayii gochuu hin danda'u. Eegalee. Boleessu firmaa harka kee fuutee irra keessi bari gaditti keessa darbine uummanni kun mujrimaa bar. Namatti bilbilachuu yeroo siin kennine namatti bilbilachuu yeroo siin kennine namatti bilbilachuu. Ay lubbuun siin jedhe ana waan dagadde iyyuu hin beeku achitti waa hedduutti dagadde iyyuu ani. Bona ani sin dhagaan jiru sagalee baay'ee makiinaan baay'ee ariifataa jira waan ta'eef bilbila kiyyallee yookaan harkaa gochuutu mala waan ta'eef bilbila tokko furmaatatti godha karaarraan dabsaafanii nagaa ta'a bakka maaliif kanuma sagalee warri waraabda yoo jiraatanii poostii godhaati. Sagalee waraabne xiqqoo dhiyaattee